Mali tuni. Bareedu. Hafarson. Ibe golani. Hafarson rabbi ke tiya chika banna da chika. Wallahi tuna kamale yored. Wanna ira gara video dalage. Ya Rabbi warra dala musli kristana ke sa dufti salbisulle salbisi. Salbisi. Hadis. Wallahi kadang video orang kayak. Saya anu saati kan amat tina magargaru tantaya. Eda wana kasakasi mana mubarak kita asan tagai. Wana kana ufir hadisa tebeta. Harap mau aja tebeta. Nagar-gara jar saki yang gara-gara bau berbadu jar saki wali injira tu berbada. Amma isi karkarani dubartii taani namalle onno gadhiisi jettee dubartiin gadhi na karkaran jettee waa watabbatti waan akkana gadhiisu. Evalu yu amulistee karkaramte jettee egasi tugon illee waa gayyaafte malesaki. Rakkoon wallahi ani waan ina ajaa'ibe kasanu amantaa biraa keessaa dhufte odoo musliima ta'uu baadhe kiristaana keessa taa'e ka hudduu agarsiisu jira musliima keessa taa'e hudduu agarsiise ka jedhu hin jiru ba. Amantiin kamiyyuu qaama kee mul'isi jedhu hin jiru. Mul'isi jedhu hin jiru. Akka waayoo kiristaana keessa ta'e hudduun isii israafa taate akka waayoo musliima keessa hudduu agarsiisi jedhanii ufumaa ufiitti balleessite malee waayee amantaa maal godhanii keessa fidanii na ajaa'ibe. Lakki akka namummaa irraa dubbatuun dhugaa. Dubartii salphisuun akkasii miti. Dubartii akkana godhuun dubartiin sallallahu alaihi wasallam dhaamsa nabi Muhammad yoo jedhan bareeda garuu waan amantaa walii erkisan kana yoo dhiisanoo. Anna dhibee. Bakka feete haa jiraattu inshallah. Islaama taate, kiristaana taate, dhaqatti haa amantoo barbaadu. Keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Kiristaana dhalaa kiristaana miidhaan jenne amantaan teenne miidhaan jette. Dhala maa ta'ee jechuudha. Dhalaan kiristaanaa meeshaa mul'isaa ka jedhu hin jira maa baay'ibili isaanii keessa waan hin jirre yaada. Abbaa feete muslima taate kiristaana taate waan feete haa taatu. Qaama ofii mul'iste abbaatti mul'iste wajjina. Akkasi. Onnoo jettu. Akkasi malee amantaa lachuun laallatu. Amantaa lamaanuu laallatu. Abbaan waan fedhetti amanuu danda'a ammoo abbaan dhagatti amanuu danda'a. Kubbaayyetti amanuu danda'a. Mukatti amanuu danda'a. Amantaan abbaa amantaadha. Amantaa isaa irraa kabaja waan isa kabachiisu eeggata jechuudha. Karaan jannataa boniyeedha jedhama karaan azaabaa boniyeedha akka hin jenne immoo. Waan ira gara video dalage. Ya Rabbi warra dhala musli kristana ke sa dufti salbisulle salbisi. Salbisi. Hadis. Wallahi kadang video orang kayak. Dayus ajarin kon kabuke. Wallahi billahi dayus. Hubungan dayus wallahi. Wallahi kuni dayus ya ki. Bar gurban ammo rabbi dhaggeeffadhu. Qaadiin nama jazba, qaadiin nama durriye beeyta. Maal god isuma tergeetni gada baasode. Naadii seenaa ni qaadiin. Suno mal nadisi yango intala ega di brade mte jakiti yakuno boniyee lentana hudduri silletana nadisi yani ati Facebook arra iyita ana si tabsisu jira yedeen itti meeyu dabar la hawla wala quwwata illa billah ka malle boyo ana fi sira addan rabbi numbasu yera baram malle ana se o do ta da yuso garu wallahi da yusa ka bi garu kun shama La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rakkoodha wallahi. Rakkoodha garuu soo isiin osoo nikaa isaa qabdu haga feete agoo doongorta. Ati fakkeenyaaf gaafa nikaa isii walitti hin qabne fakkeenyaaf amma gaafa nikaa isii walitti hin qabne abbaa feete waliin waan feete haa taatu. Jaalalle mantee takka mee fakkeenyaaf amma ati G-Power annamo yoo jaalala waliin jalqabe wanni naan dura darbe nan ilaallatu. Gadi bayee ol bayee erga naa walitti dhufte yoo kabaja naa qabaatte yoo jaalala kiyya qabaatte dhiira biraa waliin haasa'uu dhaabu. Wanda naaf isiin ladda diigaa san. Sigalee? Isiin garuu odoo nikaa isaa qabdu maaliif hudduu namatti agarsiiste? Maaliif nama biraa waliin jana jette? Sanuu eeguma isa mucaan bare eeguma. Ustaaz Boniyee sani ka akkas jechuun maal jechuudha? Dhiirri akka Ustaaz Boniyee sani jechuun jaartiin nama hundaatu deemaa hudduu agarsiifadhaati. Dhiirri isin haa sooggatu. Haa. Jazbaagan. Kun maqaa dhiiraayyuu kun wanda adallame kun hushaan. Jaartiin tiyya nikaa soorraa qabu namni biraa hudduun alaala.
نمني برا ودو سينا هل كان جوالك يسألنا لا لا هذا ممنوع هذا حرام زنا والله يدوم هذا حرام جارتين ما شومين إيلا شومين شومين إيلا كجزء أولا بونية جالد jedhee booyuu miti waan fedhe haa ta'u. Sookee jaalala qaburraayi. Eega mucattii meeshaa ofii gadi baaste deebisee ammallee anaafisii namni addaan nu baasu hin jiru. Mina inna anaafisii namni addaan nu baasu hin jiru yaa. Dhageeffadhu mucattii amma dhageeffadhu amma Suudii keessa jira si Suudii keessa lafarratti itti erginee namni xiqqishoo haasaluuf namni addaan baasu takka hin jiru. Egalee gurbaan kasalee immoo biruma adeemu akkasuma jechuudha. Jaartiin nikaa rakkoo miti boniyee yoo dhagaa jiraatte irra dalagi waan kana amma nama si ergina nama bareedaa wayii haasisaluu addaan namni si baasu hin jiru bayyaa eenyu bayyaaniin ustaas bayyaaniin jechuun namni addaan si diimu hin jiru rakkoo miti maaliif osoo nikaa qabdu asii kunnoo eesseettan biyya sana nama biyya gurbaan itti kolqobachiise eessa Kanaadaa jaartiin jaarsa Itoophiyaa dhiiftee Kanaadaa bultu jaartiin jaarsa Itoophiyaa dhiiftee hudduu Kanaadaatti gorgorsiisaa bultu. ايش هذا عمل الديوس هذا عمل الديوس والله نو اما كنت دبرتي برايو دبرتي دي ماتي اكبر بعدن تعال سنجالا يركن وما من ما ما جارتي وفيرت ديوس ما ديوس انت هنا حديث نجي شنو يسرا كده همليكي nanti coba kabra kara bularis جارتي وفيرت يو حتى وري غمتل كرا جنتا دم تجر شنو حديث نيسرا jaartii ta'e irratti yoo wareegamte dhabar jaartii ta'e irra yoo wareegamte ati jannata seenta jaartii ta'e jalatti dayyuu san ta'ini jaartii ta'e eessa dhaqe qoyu hadiisni sun eessa dhaqe obboleessa kiyya jaartii ta'e la afarsoo jaartii ta'e unkaan meeshaa miti jaartii ta'e yoo dhiirri biraayyuu ol jedhee ijaanuu ija badaaniyyuu laale you have to fucking die du'uu qabdaayyuu malee maaliif laala osoo ati jirtu tuni kunama maal anaafisi rabbiin malee umaar addaan nun baasanii waan fete haa mul'istu yaa mee fakkeenyaaf anama wallahi dhuguma jiibaa hor wanni sun amma akka balee na aarse maaliif jennaan osoo ana taate bakka kiyya osoo ana taate wallahi ni karraa gadhiise maal faayidaa naan qabdu ka yoo ana bira jiraate hin salamtaa beeki hin salamtii beeki mucaan sun akka yookaan otoo walitti dhiyeenya jiraatanii qabeenya osoo ka hudduu irraa laale sun osoo walitti dhiyoo jiraatanii akka salee beeytaati akka sana beekama raaya kanaadatti hudduu itti agarsiifte odoo bira jiraate takka ijaazaa buufatee sala takka ammootu akka barbaade godha jechuudha jaartiin ni kaya hallaqe ana ammootuyyuu maan na fayyadaree jaartummaa jedhee taa'uun eesh faayidaan qabu wallahi faayidaan qabu sigari kaadhimaa takka dhufee fakkeenyaaf isin kaadhimaa teessan dhiirri biraa yoo isin jalaa janajjanee ijaazaa isin jalaa buufate ati kana deebitee janajjanuu hin jaalatta janajjanu biti nikaa irraa qabaannaan gisee sadiiti talaaqa yeroo yuutti kennuun qabu malee jaalalli matee sanbarta nikaa irraa hin qabne yoo dhiirri biraa aznaanna'ee tattabachiisee sassalee warra jedhe ati deebitee waliin haasa'uu sitti tola sitti hin toluu bara hinni istaa jechuudha coomina akka ufii akkaatuma namtichoon sun itti dhufeetti ana awwala yuunatti hin tolle ana awwaluma jalqabuma gaafa dhufu namtichoon sun adeemsisaa naan taane ana yaa ana maaltu na kolfisiise beektaa wallahi ka gurbaan viidiyoo waraabee itti ergennaa ajaa'ibsiise takka maamma bayaan takka laalee iyyuu hin beeku beektaa yoona hudduma isiitu iyyuu irraa qabee iyyuu laalee hin beeku isaaf bareedaan waraabee itti erguun sun ittiin gammadaa jiraata wallahi waraabee isaa erguun sun wayyee boniyeetii akka bareeddeedha harmisii akka dhaabata hudduunis akka wallahi isaaf gammachuudha maaliif sheeticha isin dura waa argee hin beeku namtichi amma fikiriin qabaa araabi namtichi eegonnoo arge sirri qaba malee wallahi sirri qaba sirri qaba daqaamisi kana bareeda maasha Allah takka irraa qabee ilaalee kabiraa irraa ilaalee itti erga jechuudha ikalaamma isa biratti sirri bareeddi isa biratti amma itti tottoltii iyyuu malee haay mal jette iftu mal jette arsi iftu I know it was a problem after the present situation rabbi sifet amma ati atama boniyen murti guuta maal jedhame taareen gadda gaafa daabboon isaa gabba'isan jaartii tiyyatti ergee mijattii warra arsii fuudheemi kuno jaartii tiyyatti ergee jaartiin tiyya gadhiiftee deemi amma ammoo rabbi isa qabuuf mijatti makkana teette viidiyoo irraa waraabdu dhufe argeeraan bar ila amma laali
mucattiin akkam gootee irraa waraabde beektaati. Osoo inni taa'ee agarsiisu. Osoo inni dhaabbatee osoo hin taane. Ayyee kam jedhama kakaan harkisanii mitayyee. Qoy tokkokkee akkana dabne coobisee agarsiisaadhaaf. Laala amma mucattiin tuni miyuutii qabattee biruma teettee waraabde. Ila kinoon. Kaammaa keessatti miree kuni. Lakki mucattii irraa waraabdu laaleeti. Mucattii bira teettee irraa waraabdu kan inni wanna jedhu. Kan inni ammoo jaartiitii jettee ergeedha. Oh garasiin okay. Jira laa miyuutii qabattee asiin teettee waraabdi. Miyuutii argaarta achirratti. Yaa. Inni maal jedhee jaartiitii jettee ergee jedhe mana hammamaa ofii waraabe. Kijiba akkana qaba. Mucattiin viidiyoon bira teetti bar dhumarra inni huccuu dhiqatee geeffatee huccuu gurraatti godhatee bahee waliin taa'ee haasa. Mucattiin viidiyoo baatee waliin teettee haasa. Jaartii isaa sanii. Bigale? Kijiba? Afuufaa kana uummata kana afuufuu rabbi na agarsiifne addunyaa kana gubbaa. Wallahi mutuma Oromoo kana garana kijiba garas kijiban. Abbo Oromoo mateen tana akkam godhan duuba rabbii keetti jedhi uummata kana akkam godhan. Amma uummata kana fuudhanii eessa geessan beektaa silaa? Amaanuweeli ganna kan. Amaanuweel wayii geessanii achi gannaqanii dhiisu. Amaanuweeli miti uummatuma kana iyyuu bahaaran naqanii bahaarumatti. Allah. Akka yeroo tokko kaasaafin onnoo godhe tokko godhan. Ay hafarson. Banna. Kunin bareeddi banna ilaalime. Tunoo maali tuni? Bareeddi. Hafarson. Beeko wallahi. Hafarson rabbii keetii achi kai banna achi kai. Wallahi tun akka malee bareedda. Nurraa achi kai rabbii keessa dhaan. Akka malee bareedda. Uummanni waa waraabaa jala buletaki. Dabarse barra. Faati maka ilaalaan dasee ni rakkati siin kolfitu. Ani dubartiin immoo coomina. Dubartiin immoo maa walii gammadiyaa das jaa waan hin beekon. Wallahi wanni akka dubartii das jedhu hin jiru. Viidiyoon dubartii gabbee dhiirarra. Dubartii jala. Maaliif beektaa tiyyarra bareeddi laatettee laaltee shamarran illee tarabbi darbe. Akkuma kun Maammadoon tiyyaa turra jabduudha tiyyarra diimtuudha tiyyarra gurraatti jedhu kan agarteemi. Akkasuma jarri illee margatee gabbaa tiyyatee hobate tiyyarra bal'atte moo tiyyarra alla miira keessa galee jibbaa ol miira keessa galee. Guys, jibbaa ol miira keessa galee viidiyoo dhufe galee viidiyoo kanallee viidiyoo ta'a. Miira keessa galte beettii bareeddu sana garraan. Taamma nana agarsiise san. Wallahi billa waan akkasii miira keessa nan galchoon. Akkana tetillee waan akka feetee walaaltu miira keessa galtuu. Aga fedhe osoo aga fedhe laalee miira keessa hin galon. Hai. Atumaan viidiyoon teettee naasi maaliif jedheef. Bakka asirrii goote akkana. Dhoo isaan qabnu jedhii. Akkasi. Dhoo isaan qabnu jedhiin akkana bakka. Guys, tap godhaa follow godhaa isallee G-Power kana follow tolchaani follow isa. Follow isa. Namni akka jettanii. Abartoo dura TikTok irra jirra fi kunoo qaata nu tare qaata inni meeqa irra jira laaleen. Wallahi billah. Kuma dhibba seente. Maati kuma dhibba seenu kiyya yoom takka dhuftee gideen ani onna hay jetteen. Kaati keekii qopheessite tokko argee taa'ee kolfee. Taankee kee kan biraazarii sana. Hin gammade gaafsan miira keessa galee akka malee.